Sayidoon Sumayyaa tuffatee ihee achiin jirru dhagaan nunni si barbaacha keessaa baaneerra fookasiin goonu Sayidoon Sumayyaa tuffatee viidiyoo ishee kaleessa gadi gadhiiste deebii kennuu dhiise wayii edaa Sumayyaadha edaa mucaa kooti isin tas dhufe ara jechuu dhiise viidiyoo kan biraa dalage. Video kan biraa gadhiise. Ay Sumayyaa ijoolleen jedhaniiru bar. Inki jibdi Sumayyaanii ittumaan Sayidoo barbaaddeetu. Inki jibdi Sumayyaanii Sayidoo ma ilaaluu dhaqxe Sayidoo yaaddee. Isatu maqaa ishee dha'uu dide isatu ergif godhetti dhiisee jiruusa asiin imaaniin dhiiba asiin hawwii dhiiba. Gidduun ciisa kan jedhan ko isa dhaanamiti feetan sin gidduun ciisaadha kas yeroo garagaru imaanidha sin yeroo gara hawwiidha gidduu shar achi yoo irraanfateen jechuudha ijoollee yoo ta'e eessattuu waaqumatu namaa eegaa waaquma namaa tiksa waan abbaan irra jiraateef miti waan haati irra jiraateef miti haadhas abbaanis yoo hin jirrellee ijoolleen waaqilootis kee kan guddisuun guddisaa jechuudha. Soo waattedha kanaafiyyuu Sumayyaan illee kan isheen eegde kan biraati. Gaggabee halkan sana hirriba dhabee barii erga viidiyoo ishee argee viidiyoo mashiirratti waynee Sumayyaa sidhaa ededele jedhee akkan viidiyoo gadhiisu boowaa gadhiisu ture kan isheen barbaadde. Inni maal laslasechaa imaan faana bakka walii galaa jechuudha. Future plan action jedhama. Imaan faana akkatti jiraatu maal akka godhan imaaniin amansiifataadha. Duruu imaan qabbanuuftuudha jedhamti isaata erga imaan kun uftee dhiise Sumayyaan. Imaanii qabbanuuftuudha. Sayidoo kana inuma qabbaneessite inuma arragaaggaate. Warri kaan hin qabbaneessine jechuudha argitanii waan akka ayyuu. Waan akka hawaadha. Hawwii waan akka hawwii. Warri kaan gaa oduma odeessan malee hin fuudhamne. Warri kaan alumatti hoyi oduu odeessaman malee hin fuudhamne jechuudha. Iddoo qabbaneessuuf qabbanaa'uu hin geenye. Imaan keessan kun dhufnaan garuu Sayidoon stable hin taa'e bakka. Settle jedheetu taa'e jechuudha. Sumayyaan keessanii kana gidduutti immoo dadammaqiinsa wayiin isaan gidduutti uumaa isa san amma wal qixxeeffataa jiran kan ammoo gidduu seenanii hoyi wayii uumannaan aalsamaam jedhe Sayidoon aalsamaashim kazi bu'aalanii aalsamaashim kana boodaan siin dhagahu jiruu koon jiraadha waggaa tokko si dhagahee humaan finnee ati waggaa tokko ji'a tokko yoo nan dhageessu waggaa tokko nan dhageessu ani garuu waggaa tokko si dhagee si faana deemee kana booda garuu no way dubartiin si birra si bichaa miti dubartii akkana salphiidhaan hin fidaanii jedhe Sayidoon hin danda'ati chilaalle amta wayna Sumayyaa kana caala garuu ni jechuun jira kana jechuun nama tokko mee gadi bahee arrabsi namsuun gadi baheellee maasi jalaa qabu yoo dide akkam aartaan jedhe akkamuma aarta ofii kee jechuudha. Baay'ee namni tokko gadi bahee miidiyaadhaanis haa ta'u mana banatee asuma ollaadhaas haa ta'u bana banatanii ollaasa sana maalitti maalii gadi bahee kawaan sii godha namsuun shish balbala simbonu maas sittiin dubbatu ofii kee gubattee coggaarraan kee sadaffaarra gaachuudha. Akkasuma miidiyaalee laayifii faatiin nama arrabsan namni sun dhufeetoo deebii tokko deebisuu baate namni sun coggaarraansaa sadaffaarra ga'ee turkii deemee yaalama. Turkii deemee baay'ee namni tokko dhufee yeroo deebisii deebisu maaltu sitti dhagahama beektaa? Tokkoffaa nama sana dhageessifadheera aarseera bakka nama sana bakka sirriitti itti meera kan jedhamudha. Itti meera bakka aarseera iddoodhaan gaheera. Garuu namni sun jooroo daabbaa dibaseedhe shish jennaan si tuffateera bakka ofii kee coggaarraa amma Sayidoon akkas godhe jechuudha. Ani waa'ee Sayidoo sinii ibsuuf hin akkas jechaa Sayidoon sila akka hojii Sumayyaatti akka hammina ishii kaleessa isheen hammina sana isin garuu hin kolfitan miti dhugaa waan nama kolfisiisu miti.
isin garuu Sumayyaa hojiin kee hin danda'amtu jettanii madarbitan miti. Kun garuu hammina ajaa'ibaati. Cubbuu ajaa'ibaa hojjette. Hammina baqa dabarii shira Sumayyaa keessa jiru eenyu keessa iyyuu hin jiru. Namni akkamittiin abbaa fi mucaa xinnaa akkatti wal jala dabarsa. Abbaa asii ka'ee mucattii kana ijoollittii kana arguudhaaf asii ka'ee Yamanii meeqa deebi'ee asii ka'ee Gondariin dhaqee Gondar biyya hin beekne dhaqee bilbila 2 fudhatamee harkaa. Bilbila 2 fudhatamee nagaadhaan itoo namni isaa yaadda'u wayyoo maal ta'a laata jedhameetoo yaadda'amuuti nama deebi'ee gale. Maal arguuf? Ijoollee kana arguuf. Malee Sumayyaan maa argaa oola? Sumayyaan maa ilaalaa oola akka televezyiiniitti jechuudha. Ijoollee akka kanadha. Kaleessa hammina shira ajaa'ibaa xaxxeetu tonkolii mataa ishee keessa guute sanaan mucaa akkanumatti Sa'idoon bira darbee jechuudha. Bira darbee deeme. Garaansaa gubachuu dhiisu kana yeroo argu. Garaansaa ganaa baay'ee tokko gubachuu dhiisu. Garuu Sumayyaa hamminni ishii ammallee ajaa'ibadha. Nama kolfisiisu hojiin ishii dhugaa dubbachuudha. Yaa akkaataa isheen itti dhufte akti goote uffattee dhufte kolfuu dandeessu malee kolfuu dandeessu garuu ergaa isheen ittiin dabarsite sun nama kolfisiisu dhugaa dubbachuudha. Ergaa isheen dabarsite namallee hin kolfisiisu. Dhugaan siniin jedha bara. Waan meeqa goote mana Sayidoo dirasi qees balbala bansiistee seentee kaatee isheen akka kanaan deebitee mucaas furattee ofishiis deemtee jechuudha. Kanaaf Sumayyaan shira ajaa'ibaa xaxxeessi hamminni ishiillee gara jabummaa ishiillee daangaa kan darbedha jechuudha. Gara jabina ishii. Namni ijoollee ofii namumatti boo'uyyuu ollaayyuu maal maleedhayyuu dhiis baqqana bira haa ta'uu jedhee fuudhee galayyoo itti boo'u. Ijoolleen tokko namatti boossi. Ollaatti faan boossi nan dhaqafaa itti. Isheen garuu mucaan kun abbaa ishii hin beektu. Sirriitti hin beektu. Araasummaatti biraa deeme waan ta'eef otoo ishee guddoo ta'e illee hin beekti. Baabaa itteetti fiigdee qabdi turte beekti waan ta'eef duras wajjiniin wal beeku mucaa xinnoo ishee Jamiilaa faana wal beeku hin beekti abbaa ishii waan ta'eef viidiyoo sin agarti waan ta'eef abbaan ishii kana akka ta'e isa akka ta'e hin beekti waan ta'eef fiigdee qabdi yeroo inni bira darbuyyuu baabbaattee qabachuu dandeessi. Isheenillee kana hamma kanaatti yaaddee maalitti seeta Jamiilaan baabbaa itteeyyuu itti dhaqxi. Haxiiqaan garuu hin beektu. Kanaaf maal gootere Jamiila manatti hambiste. Tonkolii ajaa'ibaa laale. Manatti hambisteetu ishee hin beekne fuutee dhaqxee wal jala dabarsiste jechuudha. Gara jabinni ishii haga addoo kanaatti malee Sumayyaan waama hin beekani garuu viidiyoo kaleessaa irratti waan hin jedhuun qabaroo taa'ee itti ilaalu dhugaa baay'ee tokko nan gadde bakka mucaa ijoollee abbaa qabaniini. Ijoollee abbaan qabne yatiima ijoollee 3 guddisaa itti. Jettee abbaama isaaniitti irraa kadhannaa deemte jechuudha. Kun cubbuun kana caale jira. Anyways Sa'idoon immoo immediate actionii godhee deebisuu fi baatee hin ilaala sirriitti argeerasi. Unkaan isa mititi nun warri akkanumatti ishee dhaggeeffannu viidiyoo ishee akkuma gadhiifameen dhaggeeffannaa. Inni immoo sirriitti nurra waa'een ishii isa ilaallata waan ta'eef yeroo sana ilaaluu danda'a. Silaa yeroo sana ilaaleeyyuu har'afaa deebisuu fi danda'a. Otoo nama tokkotti obsan dhabe jedhee dhufee galgaluma sanas waan tokko viidiyoo hojjechuu danda'a. Garuu silent.